Akkam oltan dhaggeeffattoota jaallatamoo kabajamoo Oromoo Federaalistii Koongireensiin Oromoon har'a hooggantoota isaa kan mana hidhaatii bahan affeerraa taasiseetii jira. Akka hooggantoonni miseensonni mana hidhaatii bahanitti wanti isaan jedhan kanneen mana hidhaa keessatti argaman paartiin ABO fi qeerroon manneen hidhaa keessatti bal'inaan kan argamu. Karaan keenya karaa qabsoo itti fufuu ta'uudhaan akka isaanis hatattamaan mootummaan gadhiisuu gaafataniiti jiru. Dr. Mararaa Guddinaaf obbo Baqqalaa Garbaas akkasumatti hayyuu jabaa xiinxala siyaasaa kan gameessa obbo Jawaar Mohaammed dabalate affeerraa laaqanaa gubbaa irratti marii tokko kan geggeessan ta'uun ni yaadatama. Kanneen gara mana hidhaarraa maatii isaaniitti galanis obbo Arafaatii fi dargaggoonni hedduun gara Baaleetti kan imalanis simannaa ho'aan godhameefii jira. Simannaa kana keessatti maatii fi hooggantoonni Oromoo kanneen mana hidhaa keessatti argamanis kanneen ammoo hidhaarratti turan simannaan gaariin qeerroof uummataan akka taasifamu kana fuuldurattis akka itti fufuus dhaamaniiti jiru. Akka kaafaa'oon paartiin Koongirensii Federaalistii Oromoo jedhutti paartileen Oromoo kamiyyuu qabsoo isaanii karaa nagayaatiin akka itti fufan akkasumatti ammoo waamicha nuti goonuuf uummanni akka dhaga'uuf qeerroon akka dhaga'u jedhaniiti jiru. Ta'uu kanneen kana keessa waa'ee ayyaana cuuphaatis dargaggoonni magaalaa Burraayyuutti taabonni hanga uffata Minilik uffatutti hin deemu jedhan qeessonni garuu haa ta'uti jaalatee osoo hin taane dirqamee deema jechuudhaan qeerroon Burraayyuu nagayaan taabotas geggeesseetii jira jedha oduun.